Egaa qorra samoora kanaaf gosoota waan ho'aa dalagan malee itti qorranii jettanii dhugaa dubbachuuf Adaamaan biyya biraa namatti fakkaatu jechuudha. Ji'a kana keessa jijjiirama guddatu jira. Asitti immoo akkamitti dhugaa dubbachuuf mi'eeffadhee jira sammuuna kana laaqana irbaata hojjetaa hin jiru yoo ciree ta'e malee. Shiroo haala kanaan akkamii hojjedha jettee sisteerii hojii laala walitti bu'aa turre jechuudha. Akkan hojjedhu hadha waanaa hojjedhu jedheen hojjedhe dhugaa dubbachuuf. Garuu kun adda ta'e shiroo akkamitti osoo bishaatti hin akkamitti hojjedha akkam sila maaliin jedhaa turte maashaallah tabaarakallaa asitti goomana ka akka haawwanni bitanitti hojjennedha. Akkasuma keessa waan ta'eef jechuudha. Maashaallah tabaarakallaa hedduu mi'aawaa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jarra jirtu obboleeyyan kiyya jaalatamuu fi kabajamoo akkam jirtan fayyaa keessanii araamanni saalamni keessan dalagaa fi ammaal fakkaatu isiniin jecha na bira bareeda wallaahi alhamdulillah isin biras bareeda kate hawwii kiyya. Egaa dhugaa dubbachuuf erga obboleettiin na bira deebite keessattuu laaqanaa fi irbaata hojjechuu dhiisee jiraachuu ni danda'ama. Amma shiitii namni orderii godhate ture achi ture shiitiiwwan sanniin cabsee ka ergamu erguuf qopheessaan ture. Mucaa waayajii tokkoon erga gara mana haaraa jechuudha. Yaa'u deeliveriin hin jira jechuudha biyya keessallee. Qarshii 200 akkas fudhatanii egaa mana haaraa qarshii 300 fudhatanii geessanii. Egaa achi baheen booda kallattii maan isii waraabuuf gara viidiyoo seena jechuudha hordoftoota kiyya. Bakka isii waan biraa hojjedha jennaan lakki laaqana nu hojjedhan immootu gadi booda magaalaa eegasii hojii gadi magaalaa baana jedhanii goommana kana kaleessa bitamee ture. Goommana gurraacha isa jedhamu agartanii. Ani baay'ee natti hin jedhu goommana ulaalan natti hin tolu akkanatti garuu hedduu mi'aawa. Goommana gurraacha jedhan kan muka isaa argitanii akkan isin jaa obboleeyyan kiyyaa bira 50 goommanni kuni walitti qarshii 100 jechuudha lamaan kun. Haa ta'uti hundumaafuu haala kanaan goonee maal hojjedha jechaa turte anasitti shiroo hojjedhu jechaa ni jira. Isin immoo kikii ataraa hojjechuu barbaada jette waan lama sadii gizee tokko hojjetuu hin dandeettu. Anamma shiroo barbaada ni qorra waan ta'eef shiroo tokko hojjedhu tokko immoo goomman hojjedhu jedheni hayya jettee kaatee jirta jechuudha. Hordoftoota kiyya hojjechuudhaa fi dhumarra immoo gara magaalaa nageessita. Magaalaa nageessitanii waxii makana manatti waxu nasalachee isitu akkas jedha waxu jechuun waan akka ta'e hin beekne. Gizee mara maaliif waxii makana hojjetaa oola waan biraa hojjedhe irra tola yookaan amma gadi bahee alatti nu affeera jettee jirti dhumarra mootu. Egaa asitti shiroo nyaannee yoo gadi baane immoo maal akkasiin jettu ilaalla ni affeerra jechuudha homaa miti. Kikii kanaan sa'aatii fudhata waan barbaade ta'eef ammoo amma ariifadhee jira manaa bahuu fi viidiyoo keessa siin agarsiitu malee kikii haga hojjennu moo hojii hundumaafuu mee haga dhuma viidiyoo kanatti turaa ittiin bu'aaraa shaashambaa jedha koomentii barreessa. Egaa namoonni viidiyoo nyaataa laalaa jirtan fadha galatoomaa isiniin jaa maalirra mudaddeebitee hojjetti jechaa jirtan jiddumaan immoo kaameraa ofitti garagalchee kasala fixxe hin isinitti agarsiisa waan kasala walii galuu hin dandeenye naantee fuula kiyyaas bira agartee akkana ta'e fuulli namni diimaa hin danda'u fuulli kiyya immoo hedduun irraa beeksisa yoo namni xiqqoo na hin irra ta'e amma akka gurraacha wayiitti ta'ee jira. Fuulli kanallee na dhiitessa waan hin beekan ilaala isinitti agarsiisa kasala waan isin godhaa jirtu. Koomentii warra na barreessan kasala isin rakkoon agarreessanii fi garii maa cadhiste hin cadhisuu hin danda'u amma bakka andee kasalli qarshii meeqaan bitamee torbaan tokko eegnu biratti dhugaa dubbachuuf 50 kiiloo tokko nama yoo bite torbaanitti dhumata. Torbaanitti jechuudha. Guyyaa 2-3 yoo achi afoo dabarse malee guyyaa 10 hin ga'u. Haa ta'u malee gabaa akka bitan sanirra jedhe bita malee hedduu samuuna kan ammoo viidiyoo makiyya fixaa jira jechuun ni danda'ama. Istoofii dhiisee kasalumarra hojjetaa jira jechuudha hordoftoota kiyya. Kanaaf isin immoo itti barate osoo waan tokko hin qopheeffatiin kasalatti natti jalqabarra. Waan namni tokko osoo shunkurtii cirtee waan timaatiin faqafattee waa hunda osoo geeffattee kasala qabsiiste akkas jennaan isin fuultakka itti nattee harka dhiqattee waan biraa hojjettuu jalqabde jechuudha. Agasii waan qunciftee kataattaftee waa hunda sirristu immoo ibiddi dhumatee marsaa lammaffaa itti natti jechuudha. Asitti immoo goommana dhiqaafii jirti hallooni goommanichi hedduu bareedaadha maashaallah tabaarakallaa. Egaa asitti shunkurtii jedhamee geeffamee timaatimallee shiroo takkitti hojjetuuf timaatima meeqa fayyadamtamee ilaalla. Timaatima gara 3 fayyadamtee jirti. Tokko afoo achi dabarsite 2 yoo fayyadamte gaadha jechuudha shiroodhaaf. Asitti immoo kikkii dhiqee irra kaa jettee tiniin kunoo kikkii dhiqamee qabutu jira akkuma argaa jirtan kan. Ani amala kikkii waan beekuuf isa eeggatu hin barbaadu. Timaatima eega faqafattee geessteen booda kallattimaan qorrallee waan ta'eef shiroo akkasiin dalagdu shiroo dalagii jedhee jira. Shiroof goommana yoo danda'ame immoo kikkillee ni dalagdi jechuudha. Hordoftoota kiyyaa laayikii godhuuf hin dagatinaa haamila itti hortanii jirtan dhugaa dubbachuuf.
Egaa viidiyoo akkana hojjetanii gadhiisuun yaa biyyuu misi yaadachiisu malee waan biraatiif miti viidiyoo barnoota irraa argattan wantoota garaagaraa illee akka isin hojjedhu isin waadaa isin seenee ture jechuudha. Viidiyoo babbareeda kan isin irraa waa barachuu dandeettan kan irraa waa hubachuu dandeettan isiniif hojjedha. Garuu yoo kanaan jalqaban ilaaltanii ilaalchisaa ol dhufaa deeme viidiyoo babbareeda isin dalaga. Kanammoo isinumti ittiin bu'aara biyya keessa yaadadha malee wamma biraatii miti. haa ta'uti amma distii irra keessa jirtu distiin keenya ga'oo'ee zayitii itti naqxee zayitillee guddate bakka anamma sagalee keessatti bakka jedhaa jira. Ijoolleen maaliif nama hin hubanne qoo ijoolleen obboleeyyan keessan akkanatti ofiin isinii hubatanii yoo akkana godhi garuu maashaallaadha mufattu garuu mootu hindi ani homaan beeku sitti fakkaadha faasiin jetti yoo ati kanallee akkana gooti kasalama kanatti natti kasalli barra amma jidduudhaan harka kasalaan tuquu mana durumatti naqadhee gasii hojjedhaafaa jetti jechuudha. Hundumaafuu zayitiin osomatti immoo akka badaa danfee jira. Diqqoonni ture zayitii distii irra keettee distiin akka badaa eeguu iteen booda zayitii itti kennatti waan ta'eef zayitiin danfuu masanii haala kanaan yoo gootanii shunkurtii yoo masan bilchaata jechuudha. Egaa isiin immoo siistariin ni beektan tanaan dura viidiyoo laaltanii timaatimaaf shunkurtii gisee mata akkatti natti jechuudha. haa ta'uti garuu waxiin qallaalii kana mi'aawu maashaallah tabaarakallaa anam haala kanaan hin hojjedhu gisee hojjechuu danda'a garuu noormaalii gisee baay'ee harka baarki caalu haala kanaan hin hojjedhu. Egaa islamaan itti naqxeetti jirti akkuma argaa jirtan kana asitti kunoo maashaallah kana fakkaataa amma bilchaatutti jira. Itti aansuun immoo waan isinitti gootu wachumaan laallaa viidiyoo ammallee irra deebiidhaan laayik sheer gochuu hin dagatina. Viidiyoon kun daqiiqaa 8 qofa. Daqiiqaa 8 ilaaluun isinitti ulfaatu. Kanaafuu laayikii tuqaa yoo baatan ittiin kafaltan waa isinirraan hir'atu laayikii gadi tuqaa isinin jaa barbaree itti godhutti jirti. Namoonni barbaree barbaadan kara keessaatiin heloo jedha. Isinii akka qopheessinu yoo barbaadan barbaree shiroo isinii qopheessina akka garuu daakamee lafa taa'e osoo hin ta'in ajajjattanii torbaan tokko haga lamaa keessatti isinii gaa jechuudha. Amma waan rooba ta'eef aduun akka barbaadametti waan hin argamneef jecha torbaan tokko haga lamaa fudhachuu danda'a jechuudha. Kanaafuu ajajjachuu dandeettanii waaw maashaallah tabaarakallaa suuqoon keenya haala bareedaa ta'een gaheetii jira. Kunoo akkuma argitan kana asitti shiroo amma itti firfisi jedhanii ture ani bishaatti naqanii hin godhinitiniin shiroo kaan barbaadaa. Akka tagaabinoo ta'ee haala saniin gootanii kaatanii garuu bishaatti qicee normaal shiroomatti deebisa jechuudha. Akkasii godhu jennaan na didde dhumarra garuu asheekaa jettee yoo badan keessaa harkaan qabu jettee itti goote itti godhuudha deemti asitti qullubbii itti gootee jirti. Eega suuqoon bilchaatee qophii ta'een booda qullubbii itti gootee kun akkuma argitan kana akka qullubbii nyaata keessa dhabamuun qabu hedduu mi'eessaa hafuurri isaa namatti tola. Woxii gisee hojjetattan yookaan ittoo afaan oromiffaatiin woxiin ittoo jedhama. Ittoo yoo gootan qullubbii adii keessaan dhabamsiisina yoo isin danda'ame immoo wanni qopheeffadhaa kaaya abishii daakaatiin xiqqoo ammasaa daakaa wayitti naqadhaa yoo ittoo hojjettan maankaa sukkaaraa takka itti godha yookaan lama akkamitti akka qopheessatan inshallah viidiyoo isin hojjedha. Abishiin ittoo hedduu akka tolu godha fuulillee itti bareecha. Ittolleen akka foonii jedha jechuudha gisee nyaata namatti tola. Hundumaafuu akkaataa akkamitti akka qopheeffatan abishii waxii irratti akkamitti akka gootanii qopheeffatan viidiyoo itti aanuun inshallah qabadee isinii dhufa jechuudha hordoftoota kiyya. Kanaaf isiniin jedha viidiyoo isin laalaa dhuftan yuutuubiin kii dabalaa dhufee wantoota hedduu asirratti isinii hojjedha. Kanaaf hundi keessanuu laayikii godha. Akkamitti yuutuubiin kiyya guddata yoo isin laayikii gootan yuutuubiin fakkeenyaaf akkam isiniin jedha namni tokko yoo isin beeku ta'e hojii keessan isin yoo kan hin jajjabeessine yoo isin kan bakka das ittiin jedhu ta'e dhiisa bira kuta. Yeroo kana amma fakkeenya viidiyoon kun gadhiifame daqiiqaa namaa kenna yuutuubiin daqiiqaa kana keessatti yoo namni naganaa si ilaalee laayikii si godha sheerii si godha jechuudha. Kanaafuu namni jalqaba viidiyoo kee ilaaltan hundi keessan akkuma isinirra dhufeen hundi keessan hundi ilaaltanii namni kumallee taatu ilaaltanii 500 taatu isinumti akkuma isin bira ga'een laayikii gadhuqa. Egaa suugurratti harcee inni shirootti nan isirratti akkana tolin dha'uu qabdan takka gaagolaa kan godhannetti bishaan ho'aa dura qopheeffattanii eegasi bishaan ho'aa kana xiqqicaa alaalla'aa deemtanii jechuudha. Asitti immoo goomman irra kennee turre goommanni huf jechuun akkami diqqishuma si hufaa jedhuuf malee hin bilcheessine maaliif boodallee ni bilchaata waan ta'eef haga tokko gada laafu jechuudhaa fi hin bilchaanne halluu isaa akka jijjiiratellee ka gara jalaatiin jira ittiin bishaan haga irra naatti naqxee irra keette kanaaf baay'ee silaan hin bilchaata haga tokko bishaan laalaagiin itti baa'ate. Distii guddaa kana irra keessanuu bishaan walakkaa walitti naqxe haa ta'u diqqoo gallaafee jira ibiddattiin uummatu jettee ammallee eesiin boora buuma siffidega lama jaalatuun hin jiru ga'a. Garuu maashaallah tabaarakallaa wallahi samuunii kana nyaata hojjetu irraa qonnaa fudhadhee jira. Waaw
goomana hedduu jaaladhaani hedduu goomana shiimmoo maashaallah baay'ee takka jaaladha nyaata kaawwan caalaa shiimmoo hedduu jaaladha angisa kooti bira taa'u ka shiimmoo gizee kamuu irra kaayaan duraan otetti irra kaayanii hedduu namatti tola እና shiimmoo nyaata irra jaaladha jechuudha dhugaa dubbachuuf goomana illee ni jaaladha haala kananii akkanatti wayya jettee goomana gizee gootan hin qanaxxasina wallahi qanaxxasanii xabbatan sun hedduu mi'aaya garuu yeroo ammaa kana wuddiidha waan ta'eef akkanatti yoo gootan isinii barakataa ga tokko uummata qashti jechaaf isiniin jedha yoo barbaadan karaa isaanii illee godhachuu dandeettanii shiroo ta'e ilaalaas biratti waaw maashaallah guddisne hin dhumatu shiroo baay'istanii yoo gootan isinii dhumata amma uummata bina barreessaa nagaruu hin dhumatu mana keenyatti shiroo inni distii mitan indoom distii guddatti goone amma distii tanaa gadiitti godhee yoo jedhe hin dhumatu akkasumas shiroo bichallee godhuu hin danda'amu nu biratti nyaattu ijoollee haguma nyaatan san yoo baay'ina ta'e baay'ee godhuu jaaladha woxii bifa jechuudhaan foon irrallee woxii bifa san ilaala ayina 5 akkas ayina 3 4 3 immoo kooman immoo 3 4 akkas godhuu natti tola yeroo san akka hawwiyoonni nyaatan jechuudha bakka adasitti jedhan nyaatanii waan tokko qofa yoo goote ittiin tolu jechuudha daa'imummaan indee zaaree bichaa nama indee kana qofa har'a sin jetti akkasiin jaa obboleeyyan kiyya maxxabasha irratti zayitee gooteen booda maxxabashaan tuni kurreen isii irraa cabdee hedduu rakkisuutti jirti wanni kurreen qabnetti waa hojjetuun immoo akkam nama dabbaran naanta eegasii qullubbiitti gootee qullubbiitti goote shunkurtiitti goote saniin booda koo goommana kattafne kanatti goote goommana mataa gubbaanillee itti godhuu dandeettanii waan tokko akkasinitti toletti dalagaa akka abbaluun hin barbaachisu jechuudha akkasinitti toletti akkasiniin mi'aayetti namni tokko akka ofii godhu itti yoo godhe itti akka ho'iitti yoo godhe mi'aayaaf kanaaf isinillee akka yoo gootanii isinii mi'aawutti godhadha akkasitti kunoo goommanillee haala kanarra ga'ee jira shiroon teennallee geettee jirti hordoftoota kiyya qorra waan ta'eef shiroo barbaanne shiroo odda nyaanne xiqqoo turree jirra warri torbaan ga'uuf deema kanaaf shiroo dalagsiisne adda goommanichi kana fakkaata maashaallah tabaarakallaa viidiyoon kiyyallee goolabameeti jira soo guddasitti goote qaaraatti goote irraa baasuu qofa tafa horri agammaa viidiyoo kana laalaa jirtan hundi keessan laayik sheer gochuu hin dagatina namoonni shiitiif shaarbii barbaadan namoonni kootii hawwataa kootii qorraaf ta'u fooxaa wajji barbaadan na biratti ni argattanii akkasumas misaayiqaa ijoollee koddaa bishaanii misaayiqaa anjinaan jetta akka koomentii jalatti qashtiitti yagalatoominiin beekaanillee akka namaa galuufi malee misaayiqaa jechuun afaan oromootiin dhibeetii miti namoonni waan akkasii wanta barnoota wal qabate barbaadan karaa waasaappiitiin kottaa lakkoofsi kiyya duwwaa 9 duwwaa 121 duwwaa 673 heeloo jettan na argattanii namoonni yaadaaf muraada keessan bakka saanduqa koomentiitti barreessaa waan isiniin galallee yoo jiraate gaafachuu dandeettan hordoftoota kiyya yaada muraada keessan jechuun qeeqallee yoo qabaattan jajjabinaaf illee akka ta'uu barbaada walumaa galatti waan isin dhagame viidiyoo jalatti barreessuu hin dagatina viidiyoon kiyya kana fakkaataa hundi keessanuu galatoomuu alfaadha warri turtiin waliin taasistan isin jaaladha isin kabaja bakkuma jirtanitti rabbii isin haa eegu isiniin jecha guyyaa keerii keessanaa oolaa baay'ee